waaqayyo isiniif haa ta'u daawwattoota televizyina mo'aa waaqayyo abbaan keenya torbee kana guutuu nagaatti nu eegee deebinee sagalee waaqayyoo akka walii wajjiniin hirmaannuuf waan nu eeyyameef galanni isaaf haa ta'u. Torban sadan darbee waa'ee beekumsaa duratti walii wajjin dubbachaa turre beekumsi biyya lafaarra karaa adda addaa akka jiru beekna. Namni dhalootumaan beekumsaa qaba. Akkoo kanammoo baratees beekumsaan argata. Inni walii wajjiniin irratti dubbachaa jiru garuu beekumsa waaqayyo qabu qabaachuu. Namni lammata dhalate waaqayyo irra dhalate waan ta'eef hirmaannaan isaas waaqayyummaa waaqayyo irraa hirmaate. Kanaaf nama akka bakkeedhaan ilaalamu qofaatti hin beeknu han jedhuun Qorontos lammataa boqonnaa 5:16 dubbisee walii wajjiniin ilaalaa turre. Har'as achumaan ka'a. Qorontos lammataa Phaawulos ergaanni erga keessatti boqonnaa 5:16 irratti egaanii ammaa jalqabnee eenyuun illee akka bakkeedhaan ilaalamutti hin hedannuedha. Kiristoosiin iyyuu akka bakkeedhaan ilaallutti hedanna yoo ta'e sichi akkasitti hin hedannuedha. Akka bakkeedhaan ilaalamutti nama madaaluun, nama shallaguun, nama beekuun murteessanii lafa nama kaa'uun kan warra biyya lafaa qofaadha. Maaliif rakkinni guddaan kufaatiin Israa'el irra ga'ee amma har'aatti dhiphina guddaa akka jiraatanii Iyyasuus Kiristoosiin karaa bakkee qofa beeku. Sanyii Daawitidha, mucaa Maaramidha, mucaa Yoosef jechuun kufaatii guddaatti fidee fayyina bara baraa utuun argatiin amma har'aatti dukkana keessa akka isaan jiran seenaan isin dubbata, macaafni qulqulluun isin dubbata. Eenyuyyuu Kiristoositti yoomani jireenya bara baraa akka qabu sagalee waaqayyoo nutti hima. Mee har'a immoo waaqayyo kan nutti dubbatuuf bakkuma jirrutti waaqayyoon kadhanna. Sagalee nyaannu kan akka nuu sifeessuuf jechaadha. Galanni siif haa ta'u waaqayyo abbaa keenya. Torbeedha torbee ji'a waggaa keetti ayyaana keetiin nu eeddee guyyaa har'aa immoo dabaltee nuuf laattee sagalee kee akka hirmaannuuf carraa arganne kanaaf bara baraan eebbifame. Ammas immoo anaaf sabni kun dubbii keessa jiraata kana gaafa nyaannu nyaannee nuu sifaayee sammuu keenyaaf haara galfii qalbii keenyaaf haara galfii si wajjiniin immoo walitti maxxanuu akka nuu ta'uuf maqaa Yesuusiin nu gargaarii. Ameen. Guyyaa irratti macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19:2 maal jedhaa? Beekumsa utuun qabaatiin hawwii duwwaa qabaachuun gaarii miti jedha. Macaafa qulqulluu jedha. Namni ariifatu miilli isaa karaa irraa kaataadha itti fufee. Beekumsa utuun qabaatiin hawwii duwwaa. Amma fakkeenyaaf utuu beekumsa makiinaa konkolaataa konkolaachisuu hin beekin, xiyyaara balaliisuutu hin beekin, akkasumatti hawwii duwwaa qabaachuun gaarii miti jedha sagaleen waaqayyo. Waan barbaaddu tokko bira ga'uuf waa'ee waan sanaa beekuun siif ta'a. Eeggii waan sana beektee itti dhimma ba'uun madaa sin rakkisu jechaadha. Jecha Amaariffaa nafsi እውቀት የሌለባቸው ዘንድ መልካም አይደለም jedha. Lubbuun keenya beekumsaan hin jiraattu taanaan gaarii miti jedha. Jireenyi nuyi jiraannu waaqayyo wajjiniin hafuuraani. Lubbuun keenya immoo beekumsaan guddatti. Macaafa qulqulluu keessatti namoota baay'ee kan hordee dhaabee beekumsaan qabanidha waaqayyoodhaa fi namoota baay'ee immoo kan karaarraa kaachisee beekumsaa isaan waaqayyoof qabanidha. Mootota lammataa boqonnaa 18:14 ilaalla waa'ee isa kana. Waaqayyo bar tokko macaafa qulqulluu keessatti seera ba'uu boofni hiddee isaan rakkisnaan seera ba'uu keessatti Museedhaan akkana jedheetti hime. Seera lakkoofsaa boqonnaa 21:8 irratti bofa hojjedhuuf jedhe. Sabni kun gara bofa kanaa gaafa ilaalan hafayyaniifi ati dhaqiitii sibiila boorrajjii irraa bofa hojjedhu fannisi ammi bofaan hiddame yommuu bofa kana ilaaluu fayyaa jedhe. Akkasin xiyyeeffattanii na dhaggeeffattanan barbaada sitti. Seera ba'uu boqonnaa 21:9 irratti immoo Museen akkuma waaqayyo abboomamee bofa kana akka inni mukarra kaa'e uummanni isa ilaale hundumtu akka isaan fayyan sagalee waaqayyo dubbata. Seenaa bara lammaffaa yookaan mootota lammaffaa boqonnaa 18 maal jedhaa? Hisqiyaas mana waaqayyo qulqulleessuu jalqabee waaqatti tolfamtu Asheeraa jedhamtu hin kukkutee
waaqolii tolfamuu hin caccabse bofaayedha. Israa'eloonni hamma bara sanaatti fakkeenya bofa Museen hojjete sanaaf ixaana dhiyeessu turani waan ta'eef Hisqiyaas immoo fakkeenya kana fuudhee hin caccabsee nashuttaan jedhee waameedha. Har'a waldaa kiristiyaanaa keessa rakkinni guddaan jiru kan Israa'el kana wajjiniin kan wal fakkaatudha. Waaqayyo beekumsa isaan qaban addatti akkasii hubattan barbaada. Bofa fannisi bofa kana kan ilaale hiddamuu bofaa sanarraa hin fayyaa'edha. Israa'el immoo waan tokko harkaan qabannaan barabaraan waan sanan gadhiisu. Waaqayyo godhee masala kaawwata malee waaqannaa godhee muka kana dudduuba waaqayyotu jira. Bishaan kana dudduuba waaqayyotu jira. Hawwaaqeffatamu waaqayyo malee waan naaf dhiyaate sana miti jedhetti cicheen qabatu. Waan tokko gaafa argu isumatti cichee qabata. Macaafa qulqulluu keessatti waa'ee Musee seera keessa deebii keessatti gaafa kaa'umaadha. Waaqayyo akkuma itti dubbatee namni waaqayyo Museen hin du'eedha. Boqonnaa 34 seera keessa deebii keessatti jechaadha. Lakkoofsa 5 jalqabnee gaafa laaltan waaqayyo sin awwaaleedha. Musee fuudhee waaqayyotu awwaaleedha. Amma har'aatti laftitti Museen awwaalame namni beeku hin jiruedha. Nawwaddaa Israa'el boofni kun kan isa idduu jalqabee seera ba'uu keetti garuu seera lakkoofsaa keetti ittoo cime baraa kee adeemaa jira. Waaqayyoon gaggeeffamaa jira. Yoom hiddama Israa'el, yoom miidhama, yoom bishaan itti addaa, yoom minaannaba waan baay'eedha. Yoom qorama yoo jettanii gaafa ija isaa waaqayyo irraa kaasee waan rakkaa'uu jalqabu. Boofni itti cimnaa waaqayyo akka jedhe boofaa sibiila boorajjii irraa hojjedhuuti mukarratti fannisi namni bofa kana ilaalee hin fayyaa'edhe waaqayyo. Kun waa lama of keessaa qaba. Tokko raajummaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos ittiin lafee fannifamudha. Lammaffaa garuu yeroo sanatti achumatti kan hojjetu jechaadha. Israa'el garuu bofa kana ittiin isa fayyee takkaa laalee fayyeeradee achitti gatee waaqayyoon qabatee na deemne. Waaqayyoon lafa kaa'ee aarsaa ixaanaa utuu aarsu seera lakkoofsaatti jalqabee keessa deebii keessa darbee macaafa Iyyaasuu lixee abboota firdii lixee Hiruutiin lixee Saamu'eel 1-2 fixee mootota isa lammaffaa waggaa dheeraa jechaadha. Mootota isa lammaffaa irratti raajonni baay'een ni liqee beektota baay'ee ni liqee abboota baay'ee ni liqee Iyyaasuuf hayyuu ni liqee kan ba'e kana waaqayyo karaa Hisqiyaasiin mana isaa keessaa yommuu inni balleessu argina. Ixaana aarsuuf sibiila waan ittiin fayyan hin qaban bar tokko sababa fayyise duwwaa gatiitti rakaatanii deemu. Dhalaadhaanatti darbe manaa manatti darbe kanarraa kan ka'e Israa'el miidhaatti darbe gidiraatti darbe. Buloota koo har'a waan isin ilaaltan tokko akkamitti qabattanii jirtu mana waaqayyoo keessatti dubbii waaqayyoo isa dhugaa kanaaf iddoo laattu moo waan yeroodhaan harkaan qabatamu waanuma beekamu tokko waanuma dhimma itti ba'amee bira darbamuun isaaf ta'u tokkotti qabamtanii jirtu. Seera ba'uu boqonnaa 14 dhaxxanii gaafa laaltanii sagalee waaqayyo akka jedha eenyudha kan Israa'eliin biyya Misir keessaa baasee yoonne waaqayyotu baasee jedha macaafni qulqulluun. Seera ba'uu boqonnaa 14 gaafa ga'anii Fariyooniin dudduuba isaaniitii arganii waan isaan jedhan dhaggeeffadha. Fariyoon dudduuba isaaniitiin gaafa dhufu Museetti galagalanii akka jedhan yaa Musee maaliif biyya sanaa nu baaste lafa awwaalaa dhabnee garba taanee bitannaaf jennee sitti himnee turree jedhan. Firoota koo Museetu baasee biyya Misir keessaa dha'icha gosa 10 dinqii adda addaa Museet agarsiisee. Har'as namni keenya kan Israa'elii wajjiniin wal fakkaataafan dubbii kana dubbachuu barbaade. Ilaa ati har'a eessi gaggeessaa jira. Namni si bira hin jiru. Namni sii kadhatu hin jiru. Naannaafi jirtu waldaan hin jiru ta'a. Waaqeffannaan hin jiru ta'a. Attamitti deddeebi'aa jirta laata. Utuun biyya jiraadhe jetta. Utuun namoota naaf kadhatan qabaadhe jetta. Nama sitti dhiyaatu barbaachisaadha. Walii kadhachuu wal jajjabeessuun barbaachisaadha. Garuu namarra ija kaa'achuu haalarra ija kaa'achuu iddoorra ija kaa'achuun waaqayyo irraa ija kaasuu namarra ta'a.
jalqaba akka jedha Israa'el yommuu Fariyooniin argani hin iyyani gara Waaqayyottidha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Gara Waaqayyotti iyyaniidha bakkee isaatiin gaafa laaltan. Galagalanii garuu Waaqayyotu hin ta'in Museetti dubbachuu jalqaban. Nun baaseen siin hin jennee. Museetu baasee achi keessaa. Dhukkuba gaafichaarraa namas si fayyisee laata maseen. Gargaarsa sana namas sii godhee utuu abbichi siin karanne utuu karaa nama sanaan gargaaramne ta'e hin gargaaramu jettee yaadda ta'a. Ilaa macaafni qulqulluun akka jedha. Bar tokko biyya Baabiloon keessattuu jiranii Arxeeksis kan jedhamu biyya bara bulchu keessatti haati manaa abboomamuu diduurraa kan ka'e naman biraa akka inni fuudhu jaarsoliin gaafa gorsan Asteer gara isaa dhaqxee gaafattee rumte Waaqayyoof karaadha. Waaqayyoof hojiidha. Namichaaf garuu haadha manamummaa duwwaadha. Mordokaayi balbala mana mootii taa'a. Hojii gurguddaa immoo hojjeteera. Garuu olee bulee lola tokkotu irratti ka'e. Sanyiin Yihuudotaa lafarraa akka dhumuuf Hamaa kan jedhamu zariin Amaaleeq hidda Yihuudotaa lafarraa balleessuudhaaf murtoo isa xumuraa godhe. Namaaf hin galu malee hiddi Amaaleeq barabaraan sanii jala nan balleessa jedhee Waaqayyo Museefaatti dubbatee isa ture xumuruudhaaf jira addanatti. Zarii Amaaleeq sanyii lafarraan balleessa Waaqayyo jedhe. Inni immoo maal godhe sanyii lafarraan Israa'elin balleessa ka'e. Booddee keessaa iyyi guddaan hin ta'e hajajin bahee mootiin chaappaa godhee magaalaan iyya duwwaa ta'e. Lafa Suusaa jedhamu keessa naanna'ee daaraa firfirfatee wayyaa ciree oo'uu jedhee iyyee akka jedhe Asteeriin. Asteer Waaqayyo nu oolchuudhaaf yeroo kanaaf si kaa'e ta'a. Garuu hin dagatta taanaan of eeggadhu. Waaqayyo nuun nu oolchuudhaaf bakka barbaade nama kaasuu danda'a. Nuun hin oolla atiif sanyiin kee garuu hin baddu jedhe. Dhaggeeffadhaa. Na oolchuudhaaf Waaqayyo bakka barbaade nama naa kaasuu danda'a. Na gargaaruudhaaf. Fira koo ranjaa ijaan kaadhu, sanyii koo ijaan kaadhu, nama na bukkee jiru ijaan kaadhu, waldaa koo ijaan kaadhu, kanan ijarra kaadhu tokkoof tokko. Bara namni nan beenne, bara biyyi nan beenne, laftan jiruyyuu zarii koo baran galle gola keessaa isa na fuudhee ba'e. Isa waadaa naa galee ba'e. Isa nagatee hin beenne, isa nagatuufis kaayyuuf karoora hin qabne. Dubbii Waaqayyoof Waaqayyo qofaadha. Maqaan Waaqayyoo bara hamma bara baraatti haa eebbifamu. Ilaa firoo tokko nuuni noollaa jedhe akka wanni murteeffamaadha. Maaliif sanyiin Waaqayyo filate akka hin banne beeka. Beekumsa inni beeku laalaa. Obboleettiin koo kun yookaan mucaan wasiila koo mucaan durbii koo kun heerumteetti mootii nuu ababbalti jedhee yookaan nuu gowwoomsite dhayyaan yoo kadhatte kadhadhu yoo hojjette hojjedhu Waaqayyo karaa kee nu oolcha. Hin oolchitu taanaan nuun illee noollaa. Sirra ija kaa'annee hin jirru. Waaqayyo ija kaa'annee jirra. Hannu oolchu eessaayyuu hin kaa'edhe. Sitti nima har'a. Abaluu takka inni godhettee namni miidhamte jirtu. Karaa abaluu duwwaan fayye jettee kan jirtu. Waa tokkitti ija kaa'attee kan jirtu. Waan sitti hima. Beekumsa isa kanaa qabaadhu. Israa'eliin kan lafoo naa keettamise. Museetti si'a 18 yommuu isaan gunguman argina. Ammas iddoo tokkotti yoo harkatan Musee maaliif akka nu goota? Han hojii kana hojjechaa jiru Waaqayyo bishaan bira ga'anii Museettiyyuu, dhagaa bira ga'anii Museettiyyuu, Iyaarikoo ga'anii Museettiyyuu, laga Yordaanos ga'anii Museettiyyuu, lafa bishaan maaraatti Museettiyyuu, lafa bofaatti Museettiyyuu, Museen inni kan hunduma kan godhe. Museen ofiisaayyuu akka nama tokkootti geggeeffamaa jira. Kanaaf hin jedhe seera keessa deebii boqonnaa 34 irratti Waaqayyotu Musee awwaaleedha. Meetaati ilaalaa kan bofa fudhatanii waggaa dheeraa waggaa 100 lakkaa'amu bofaaf ixaana dhiyeessanii utuu Musee Waaqayyo dhosseen awwaalle ta'e reeffa Musee hamma Kiristoos dhufutti akka isaan waaqeffatan beekamaadha. Maaliif Musee ija kaa'atanii jiru? Yoo Museen jiraate malee hin sodaatu. Yoo Museen xinnoo ishee eeraqe guyyaa tokko akka godhani. Seera ba'uu boqonnaa 32 gaafa laaltanii Musee kadhannaa dhaqe. Kadhannaa isaa kadhannaa guyyaa 42ti. Fuula Waaqayyoo ture. Namichi biyya Misrii nu baase. Museen maal akka ta'e hin beeknudhan. Ilaa mas dhaggeeffadhaa. Beekumsa isaan qaban.
ejjennoon koo tokkoof tokko attamitti waaqayyoon beekta tokko attamitti of beekta lama attamitti biyya lafaa beekta sadii attamitti seexana beekta waan kana afran sirriitti calleeffannee hin beeknu taanaan seexanni seexanumadha waaqayyo biyyi lafaa biyyuma lafaati ani mo'anuma itti jiraatta yoo ta'e jireenyi kee jiraachuun jiraatta akkuma nama namannee tokkotti jiraatta seexanni angoonsaa nama waaqayyootti hamma eessaatti namni kana hin beeku taanaan baala argeenaa yoo hantuuta argeenaa adurree duute argeenaa natti toshataniidha humni seexanaa nama waaqayyo irratti hammam hojjeta isa jedhu beekumsa hin qabnu taanaan rakkisaadha waaqayyo inni kana beeku Musee harka isaatiin awwaalee lafti awwaala isaallee ammarraatti hin beekamudha sagalee waaqayyo buleessa ko obboleettii ko ergaa guddaan isiniif qaba attamitti of beektu sin ati karaa Kiristoos namattamiiti jireenyi kee namattamiiti waldaa kee keessaa raajota ergamoota ta'u luboota ta'u lallabaa wangeelaa ta'u attamitti beekta yoo namni si sooru kun ka'ee waldaa dhiise inni istaa biyya tokko keessatti wanta tokkoon nu mudate nama tokko waldaan kiristiyaanaa qacarteef baay'ee lafa barahaa lafa onaadha yoo xiqqaatee sa'aatii 12 deemameetu miilaan bira ga'ama darbilee deemnee tajaajilla namtichi sana achi kaaniif lubisisuma biyyichi lafa reefu amane waan ta'eef jaarsi waldaasisuma kan lallabusisuma kan ijoollee cuubufisisuma kan barsiisus isuma kan irbaata gooftaa kennus isuma bakka inni waldaan naqu taanaan waldaan naqan yoo inni dhukkubsatee mana wale manuma taa'u gaafa inni dhaqu han isaan beekan namicha malee waaqayyoon miti hinooleen bulee hin jajjabaate namoota kaafachuu jalqabe yommuu inni namoota kaafachuu jalqabu namni bukkeedhaan isa jabeessuuf jedhu dhiisee sokke akka dingataa guyyaa tokko wanta tokko ta'e namni kun inni gongore cubbuutti kufe jechuun haadha manaa utuu qabu dabalata haadha manaa fuudhe warri isa duukaa bu'aa turan warri isaan geggeeffamaa turan waan isaan godhan waan tokkoof waan tokkodha maqaa namaa kaasuun barbaadu eeggii abaluun kufe nuun immoo attam taana jechuurraa kan ka'e waldaa diiganii abiddatti qabsiisanii harraa jalqabnee eeggiinni kufe nummoo baddu baasa taana jedhanii waldaa dhiisan waan tokko nu sinitti hima namni ija isaa namarra kaa'atee adeemu kufaatiin isaa salphaadha jechi jedhamu tokko jiraam fakkeenyaaf namni akka kufu beeku sa'aatii isaatu hin geenye malee kufeera jedhama yookaan guyyaan itti kufutu hin beekamu malee kufeera ani nan kufedhe namni of amansiise tokko jiraate jechaadha sa'aatii isaa yookaan guyyaa isaatu hin geenye malee kufuudhaaf jala murameera jechaadha nan kufedhe amaneera biyya inni itti kufu naannaan itti kufu hin beeknu malee hin kufa namni nan dhukkubsateeru lafa inni itti dhukkubsatu hin beeknu malee dhukkubsateera jala muraadha waan ati beektu sirratti hojjechuun isaa hin hafu kanarraa kan ka'e jaroonni kun Musee duwwaadha kan isaan beekan badiisa dhufuuf Musee malee waaqayyoon hin beekan maal jedhe gaa waaqayyo torban torbaffaa darbe irratti dubbadheera Israa'el jedha bara dheeraa luba malee barsiisaa malee waaqayyo malee jiraatee hin jedhu luba qaba barsiisaa qaba waaqayyoon qaba garuu itti dhimma hin baane jechaadha luboonni jiru turan macaafa qulqulluu keessatti eega luba ta'ee muudamuu jalqabee iddootti dhibe hin jiru egaa raajonni kaanii raajiin lafatti dhaabatee hin jiru wangeela Maatiyoosii fi Milkiyaas gidduu yeroo waaqayyotti hin dubbanne jedhamee kan beekamu waggaa 400 raajummaa kan jedhu biyya lafaarraa akka hin turre seenaan hin dubbata wangeelli Maatiyoosii fi raajii Milkiyaas gidduu luukii tokko jira garuu waggaa 400 waaqayyo hin dubbanne
waggaa 400 booda yeroo jalqabaatiif afaan saaqqatee mootummaan waaqayyoo dhiyaatteetti yaada keessaniin gara waaqayyootti deebi'aa yookaan yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee yeroo jalqabaadhaaf kan ka'e Yohaannis Cuuphaadha. Kanaaf raajonni jiru, beektonni jiru, warri isaan gaggeessan jiru, uummanni garuu waaqayyoon ala jiraata ture. Waaqayyoon hin ilaalu. Baay'ee na dhiba. Bar tokko waggaa 72 Baabiloonitti booji'amani. Biyya Baabilooniin gaafa dhaqanii waaqumachiisaan waaqeffatanii itti fufani. Biyya Baabilooniin gaafa ga'anii seerri warra biyya Baabiloon jechuun warri waaqayyoon hin qabne hormi warra achi turanii waaqa isaaniitiif dhala isaanii qopheessu, dhala dhiyeessu. Isaanis achi dhaqanii maaliif dhala dhiyeessitu illee dhaniin gaafan dhala isaanii dhiyeessuu jalqaban. Waaqayyo baay'ee itti dheekkame. Guyyaa tokko akka ta'e macaafa Hisqeel yookaan raajii Hisqeel boqonnaa 9 jalqabdanii yoo ilaaltan sirriitti argattu. Warra Baabiloontu gaafa dhala dhabanii waaqa tolfama maqaan isaa Tamuuz jedhamee waamamu waaqeffatu. Dhala naa kenni jedhu. Kan dhala kennu, kan mucaa kennuu danda'u akka macaafa qulqulluutti waaqayyo qofaadha. Waaqni tolfamaan kennuuf iyyuu itti fakkaatu malee hallaatuuf waaqayyoodha. Israa'el kana gaafachi ga'ee dhaga'e warri isaan duukaa bu'uu jalqabe dudda waaqatti galagalfatee dudda gara mana qulqullummaatti garagalfatee fuula isaa gara Tamuuzitti garagalfatee waaqa Tamuuz jedhamu isa mucaa laatu jedhamee yaadamuuf hin boo'u turaniidha sagalee waaqayyo. Ilaala biyya dhaqetti waaqa geeddarataa qilleensa keessa jiraatutti yaada geeddarataa akkaataa barbaadetti jiraata waan ta'eef jireenya isaa utuu bu'aa tokkoon argatiin utuu mi'aan bariin utuu waaqa hin bariin sabni Israa'el bara dheeraa akkasumatti jiraachaa tureera sagalee waaqayyo. Firoota koo gaaffii isiniif qabaarra eenyuun ilaaltanii waaqayyoon duukaa bu'aa jirtu? Yesuus Kiristoosii yookaan dubbii sagalee waaqayyooti moo namadha? Waaqayyo namatti dhimma ba'a, anattu dhimma hin ba'a, sittu dhimma ba'ina, anatti dhimma ba'uu danda'a. Barbaachisuun jechaa jira miti. In barbaachisa. Namumatu namaaf qaqqaba. Namni keenya bara kana jechaadha. Utuu namni isaan ijarra kaatan tokko har'aa jalqabee ani gooftaa dhiiseera jedhe dhuguma gooftaa hin waaqessu moo itti fufuu laatadheen sodaadha. Nama jarra kaatan, nama baay'ee ittiin hojjetama jedhamee namni guddaa eegu tokko utuu ka'ee biyya lafaatti hin deebi'e yookaan isuma namni godhu gochuu jalqabe uummanni akka duukaa jigu beekamaadha. Yaa Musee maaliif nu baasee achi jedhanii Museetti iyyaa turan malee kan beekan waaqayyotti hin iyyanii gara waaqayyottidha. Garuu waaqa isatti iyyatan sana sirriitti deegni yeroodhaaf meerre waaqayyotu baasa jedhee Musee nutti mee ture bilii eessa jirtanii gadhi tagan isaatti deebi'an kara fuulatti galagalfatan Museettidha. Ilaa yaa firoota ko jireenya keenya keessatti yeroo waaqayyo wajjiniin deddeebinu eenyu wajjiniin akka deddeebinu eenyuun akka waaqeffannu eenyuun akka harka qabanne deemnu nuun galu taanaan gaaffii guddaa keessa gallaa jechaadha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 19 lakkoofsaa 8 irraati waaqayyo bofa sana akka isaaniif hojjetu lakkoofsa 9 irraa immoo akka Museen qopheesse yommuu arginu dhaqanii mootota keessa gaafa geenyu garuu hammayyuu isaan boficha waaqeffachaa jiru. Iji isaanii waaqayyo irra utuu hin ta'in boficha irra jira ture. Ilaa akka jedha dubbii waaqayyo. Seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 10 hanga 12 isan sila isiniif kenne biyya Gibxii keessaatii gaafa baane iddoon awwaalaa dhabnee asumatti nu hambisenne sitti himnee turre jedhan hamma lakkoofsa 12tti ilaali. Ati garuu lafa onaatti nu hambisuudhaaf ati adaraan jedha bara kana namoonni sagalee kana dhaggeeffattan ija keessan namarraa kaasaa ija keessan waaqayyo irra kaadhaa waaqayyo waan hundumaan eebbaaf isiniin ga'a. Ilaa akka jedha Qorontos duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 gara xumuraattan isiniif dubbisaa jechaadha. Isin waan hundumaadhaanii hubachuudhaaf ofii keessaniis waan hundumaa hubachiisuu akka dandeessaniif kennaa guutuu isiniif kennameera jedha. Waan hundumaa hubachuudhaaf kennaa guutuun siif kennameera. Kanaafi dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin utuu eeggachaa jirtanii ayyaanni tokkollee kan isinitti hir'atu hin jiru jedha.
tokkoffaa isiniif kennameera. Lammaffaa deemsa keessa gooftaa eeggatta taanaan iji kee gooftaarra jira taanaan beekumsaan Hafuura qulqulluudhaan guutamte eeggatta taanaan ayyaanni tokkittiin sitti hir'atu hin jiru. Ati eenyuun eeggachaa jirta? Yeroodhaaf nama eeggatte yoo ta'e namni hin dhufaa, namni kufa taanaa wajjin hin kufta. Waaqa isa hin kufne, waaqa isa bara dabarsee ofiis jiraatu amanatta taanaan hin darbitaa, Waaqayyo si dabarsaa, harka qabees si ceesisa. Ergaa Yohaannis jalqabaa boqonnaa 5:18 dubbiseen Waaqayyoo walii wajjiniin kadhanna. Akka jedha, namni mucaa Waaqayyoo ta'e cubbuutti qabamee hin jiraatu, cubbuutti qabamee jiraachuus hin danda'u. Akka jedha, Waaqayyo akka isa eegu hamaan akka isa hin xunne kanaan meennaadha. Maaliif guutummaan biyya lafaa harka isa hamaa sana jala jira waan ta'eef nama mucaa Waaqayyoo ta'etti garuu hamaan bu'uu hin danda'edha. Kana qabadhu. Guutummaan biyya lafaa harka seexanaa jira. Ati mucaa Waaqayyoo kan taate Kiristoositti kan amante immoo Waaqayyoon hin eegamta. Ergaan si eegamu warra kanadha. Waaqa si eega, nama si eega miti. Gargaarsi ija koo garagaaraatti ol kaasee gargaarsuman dhabeedhe Daawit. Yennaan gargaarsi koo uumaa waaqaaf lafaati. Isa biraanaa dhufeedha. Isa gargaarsa keessii fidee dhufe san walii wajjiniin kadhannaa. Ija kee namarraa kaasi, ija kee firarraa kaasi, ija kee haalarraa kaasi, ija kee tajaajilaarraa yoo kaasi, ija kee isa si waame, isa si fayyise, isa galgala kee toshee xumura kee bareechu Gooftaa Yesuus irra kaadhu, inni si gargaara. Hin galateeffanna Waaqayyoodhaan. Waaqa jiraata, Waaqa hundumaa qabdu, Waaqa hundumaa dandeessu, hunda dhiisaa, ija keessan namarraa kaasaa, sagalee koo isa jiruuf, isa akka jiraatutti itti fufu, isa darbees nama jiraachisu, isatti qabamaa jiraadhaan hin jette. Maqaa Gooftaa Yesuusiin abaluun na dhiise, waldaatu na dhiise, wangeelaawiin na dhiise, luban na dhiise, naannoonan ilaalan jedhanii nama mukomachaa ija isaanii namarra kaachaa warra jiran gara dhugaa wangeela keetti akka isaan deebi'an fayyinni Iyesuus Kiristoos qofa akka ta'e manattis kan gargaaru isa barabaraan kan gargaaru isa akka ta'e amanatanii akka isaan jiraataniif maqaa Gooftaa Iyesuus Kiristoosiin anaaf saba kee kana gargaari. Ija keenya eenyu warra yookaan yaa Gooftaa firri nama dhiisa, biyyi nama dhiisa, kan gatee nama hin ganne si qofaadha. Sagalee keessa jiraata harkaan qabaanne jireenya keenya keessatti immoo amantiidhaan akkasii eeggannu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaari. Baraaf jireenya keenya eebbisi. Tola maqaa keetiif jedhiitii. Ameen. Sagalee isa dhageenye kana Waaqayyoon keessatti haa eebbisu. Isan jalqabe kanarratti xumureera torbanarraa sa'aatii kanatti sagalee haaraa ergaa haaraan isinii fudhadhee dhufaa hamma guyyaa sanaatti Waaqayyo isin duukaa haa ta'u. Nagaan jiraadhaa.